Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti mata duree garaagaraatiin tuutoraalii garaagaraa qopheessuudhaan kanan isinii dhiyeessaa ture ta'uun isaanii yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kanan qabadhee dhiyaadhe SPSS fi Staataadha. SPSS fi Staataan maal nu fayyadaa kan jedhuu fi dhaabbilee qorannoo fi dhaabbilee barnootaa keessatti primary data fi secondary data observation fi surveying garaagaraatiin guurrannee dhufne gara applicationoota kanatti galchuudhaan analysis fi interpretation garaagaraatiin hojjenna. Keessumaa barattoota university dhaabbilee olaanaa fi qorattoota dhaabbilee gurguddoo keessa jirtanii fi SPSS fi Staataan ga'ee inni taphatu salphaa miti. Kanaafuu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Namni kana hin beekne qorannoo saayinsawaa ta'e hojjechuun baay'ee rakkisa jechuudha. Keessumaa ijoollee FB baratanii faculty of business and economics jechuudha. Waa'ee econometrics hin beektu. Waa'ee regression model jechuudha. Kanaaf namoonni regression model hojjechuudhaaf dirqama applicationii kana hin beektan taanaan beta note beta waan beta to estimation kan jennu sana hojjechuun baay'ee rakkisa jechuudha. Hojjechuun baay'ee rakkisa. Maaliif lakkoofsaan estimate godha waan ta'eef lakkoofsaan kan ibsamu. Coefficientii variabilioota keessanii kan ittiin ibsitanii lakkoofsaan ibsitu waan ta'eef waan lakkoofsaan ibsamu kana maaliin hojjenna applicationii kana lamaaniin hojjenna jechuudha. Kanaaf beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni dhaabbilee qorannoo keessa hojjetanii fi university irraa barumsa master's haa ta'u PhD baratanii kana beekuun dirqama ta'a jechuudha. Har'arraa kaasee egaa kutaan isinii dhiyeessa. Kutaa tokko lamatti kan nu miti bal'isee kanan dhiyeessu ta'a waan ta'eef hammam beeku share isinii godha waan ta'eef hanga dhumaatti kutaan kanan dhiyeessu akka hordoftan isiniin jedha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatanii fuula YouTube kiyyaa subscribe like share gochuudhaan hordofuu eegalan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara sanatti yeroo galu dhiyeessadhanna. SPSS irraa kaana maaliif SPSS applicationii yeroo dheeraatti fayyadamaa turree fi Staataa irratti qoshee salphatuudha waan ta'eef achirraa yookaan gara Staataatti dhufne gaariidha isiniin jedha. SPSS argannaa jedhuu fi liinkii isaa koomentii irra isinii kaa'aa waan ta'eef achirraa buufadhaatii fi adda ittiin shaakaluu eegalan isiniin jedha. SPSS kan versionii isaa 20 ta'een qaba. Amma 27 irrayyuu ga'eera nani interneetii irraa argaa jiru. Isin isas buufattanii yoo itti fayyadamtan rakkinaan qabu maaliif tokkumadha waan ta'eef. Kanaan dura fe'adhee itti fayyadamaa ture waan ta'eef eessan naqachuudhaaf saaltii dhageetanii ol pirogiraamiin naqachuudha. Amma dura itti fayyadamaa ture waan ta'eef kun riisentii jala jira. Garuu warri haaraa reefuu fe'attan eessadhattu ol pirogiraam kan jettu kana dhattaniitu eessarraa argattu IBM'dhaan jirti waan ta'eef IBM barbaaddu jechuudha. IBM barbaaddu kun iddoo kana jirti. IBM SPSS Statistics kan jettu kana irratti cuqaastu jechuudha. Kan irratti cuqaastanii booda bifa kanaan isinii banama jechuudha. Bifa kanaan isinii banama. Erga banamee booda window kana argattu. Window kuni dura kan isinii isheen jalqabaa kun aayikanii jalqabaa kun booksiin kun jechuudha. Kan dura hojjetaa turtan riisentii jechuudha. As keessa nagaa as keessaa banachuu dandeessu. Inni kun immoo open another type of fileidha. Isaan kun immoo tuutoraalotaadha. Tuutoraalii isaanii yoo barbaadan interneetii dhaqxanii banachuu dandeessu sirriitti cuqaastanii amma kana kaansel godheen keessaa ba'a. Bifa kanaan banamee jira. Erga bifa kanaan banamee booda maal agarra jechuudha. Fuula kana agarra. Fuulli kun seerota dhagaa. Giriidii irratti nuti daataa gashiinudha. Excelii beektu taanaan Excelii madha kuni fuuluma Excelii wajjin tokkodha. Kanaaf kana ibsuun nan barbaachisu maal isheen kun seeliidhaan seelii tokkonna asii gadii kana kolomaniinna dalga kana roonnaa tokkumadha waan ta'eef isaan kanan beektudha yaada. Isaan kun taayitil baariidha. Moor kan nuti as keessatti ittiin hojjennu eenyudha jechuudha. Analyze kan jettu kanaa fi graafiksiidha jechuudha. Analyze keessa jira taabii kanarra jira graafiksiin ilaalla booda ilaalla gaafa bira geenyu. Inni guddaan nuti irraa kaanu jeroota kana lamaan jechuudha. Jeroota kana lamaan ilaala. Jerootatti kana lamaan ilaala. Isheen kun lamaan ga'ee guddaa qabdi. Jeroonni kun lamaan ga'ee guddaa qabu. Asirraa kaana waan ta'eef asirraa kaana. Variable kan jettu kanarraa kaana. Variable view, data view ishee jettu kanarraa kaana jechuudha. Amma yoo fudhattanii ilaaltan active taatee jirti. Jalqaba gaafa bantan kan isin irratti eegaltan isa kanadha jechuudha. Gaafa galtan active ta'eera kun. Inni kun garuu hide ta'ee jira.
Kanaaf asirraa kaanaa jechuudha. Seelii kanarraa kaanii barreessuu jalqabnaa jechuudha. Variability immoo hiikni isaa maalii kan jedhuu fi mee duuba deebi'ee waa tokko banee isin agarsiisu. Variability jechuun maal jechuudha? Variability jechuun maal jechuudha? Wantoota yaada keenya bakka bu'uudhaani waan sana ibsuu danda'an jechuudha. Yaada keenya bakka bu'uudhaan wantoota ibsuu kan danda'an maal jenna? Variables jenna jechuudha. Variables Ingiliffa isaatiin attributes of an object jedha. Fakkeenyaaf nama yoo fudhanne namni hojjaa qaba. Hojjaa isaa barbaannate, hojjaa isaa, bifa isaa, furdina isaa haasofna yoo ta'e kun maalidha jechuudha? Jechoonni kun variableota jechuudha. Variableota attributota wantoota sana ibsan maal jenna? Attributota wanta tokko ibsan maal jenna? Variables jenna. Yookaan jechoota waan sana ibsan, waan tokko ibsan, jechoota waan tokko ibsan maal jenna? Variables jenna jechuudha. Bifa kanaan yoo hubanne variableotuma keenya kan ammoo yeroo design goonu amma fakkeenyaaf factors that affect ICT adoption in business organization kan jedhu kana irratti jechuudha. Ani mata duree koo factoroota kana iddoo afuritti qoodadhee tan kun bifa kanaan kaa'ee jira. ICT adoptioniin mata duree gosa guddaadha. Mata duree sana kan ibsuu danda'anii, mata duree kana kan ibsuu danda'anii demographic factors, economic factors, social factors, infrastructure factors jedhee factoroota iddoo afuritti qoodadheen ka'ee jechuudha. Isinis yoo barbaadan iddoo 4-5tti qoodachuu dandeessu. Ani garuu iddoo 4 kanatti qoodadhe. Isaa booda yeroota kanarraatiin attribute generate godha jechuudha. Yookaan variable generate godha jechuudha. Amma fakkeenyaaf demographic factors waa'ee nama sanaa kan ibsu jechuudha. Demographic gaafannu waa'ee namaa kan ibsan, attributota waa'ee namaa ibsan yookaan variableonni waa'ee namaa ibsan maalidha? Age, genderii fi marital status waan biraanis jiru itti dabaluu dandeessu isinii. Anaan fannoo kana keessatti variableonni demographic factors bakka bu'anii naa ibsu jedhee yaade kanadha waan ta'eef kanan generate godhadheedha jechuudha. Economic factors jalattis demand and supply, price. Egaa demand and supply gaafa jennu fedhii fi dhiyeessii meeshaalee ICT jechuudha. Demand and supply gaafa jennu gatiisaa. Jeroonni kuni economic factors bakka bu'anii daataa guurrachuudhaan na fayyadu odeetan bifa kanaan design godhadhe. Social factors, credit access, perception yookaan yaada uummataa jechuudha. Educational level isaan kun attributota yookaan variableota. Social factors bakka bu'anii qorannoo koo irratti daataa ittiin guurrachuu danda'udha. Bifa kanaan design godhadheera. Network, energy, transportation kan jedhu jeroonni kun immoo yookaan variableonni kun infrastructure attribute ta'uudhaan daataa koo guurrachuu danda'a. Bifa kanaan design godhadheera jechuudha. Walumaa gala maal jechuudha? Variable jechuun attributota wantoota tokko bakka bu'anii jechuudha. Attribute isheettu kana Oromiffattee kun baay'ina rakkise jechoota haa jedhuun. Jechoota waan tokko ibsan. Jechoota wanta tokko ibsan maal jenna jechuudha? Variable jenna. Fakkeenyaaf age isheen jennu kun variableedha. Eenyuun ibsiti? Waa'ee namaa ibsiti. Gender isheen jettu kun variableedha. Eenyuun ibsiti? Waa'ee namaa ibsiti. Marital status waa'ee nama kanaa kan ibsitu kana maal jedhamte jechuudha? Attributes yookaan variables jenna jechuudha. Variables jenna. Waa'ee economic factors kan ibsitu kun maal jedhamti? Attributes or variables jenna jechuudha. Variables jenna. Variable jechuun attributes of an object jedha. Kanaaf bifa kanaan erga waa'ee hiika variable barree booda gara kamitti deemna jechuudha? Attributota kana immoo classify goona jechuudha. Classify goona jechuudha. Akkamitti classify goona? Asitti ilaala. Types of variables. Gosoota variable gahee isaanii irra dhaabbanneetu iddoo lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Types of variables by role gahee isaatiin yoo fudhanne ilaalle iddoo lamatti qooduu dandeenya. Eenyudha? Dependent variable fi independent variable. Dependent variable yeroo baay'ee outcomes effects hin jenna. Outcomes or effects in jenna. Dependent variable isaan kun outcomes or effects warra inni jechuudha. Maal jechuudha? Walumaa gala kun amma mata duree gosa guddaa sana bakka buufadha jechuudha. Qorannoo koo kana keessatti mata duree gosa guddaa sana bakka na bu'a. ICT adoption isa jechuudha kana. Kun dependent variable jedhama. Jeroota kanatu kanarratti dhiibbaa positiivis negatiivis fiduu danda'u. Kanaaf inni kun maal jechuudha? Jeroonni kun independent yeroo ta'anii inni kun immoo mata dureen koo kun immoo maalidha? Dependent variable. Kanarratti hirkata jechuudha. Jeroota kanarratti hirkata inni kun. Isaan kun of danda'udha. Inni kun garuu hirkataadha. Eenyu irratti hirkata? Kanarratti hirkataadha jechuudha. Isaan kun of danda'udha.
inni kun garuu hirkataadha jechuudha. Jijjiiramni yeroota kana irratti dhufu ICT adoption irratti jijjiirama fiduu danda'a kan jedhuun haa fudhannu. Kanaaf iddoo lamatti gaafa qoodnu bifa kanaanii type of variables, dependent variables and independent variables na gama biraatiin maqaa yeroota kana lamaanii outcomes effect yeroo jedhamu dependent kun jechuudha. Independent immoo predictor innis waamna yeroo tokko tokko barreeffamoota baay'ee keessatti bifa kanaan argattu waan ta'eef cina kaa'eera. Deebinee immoo yerootuma kana immoo iddoo lamatti qooduu iddoo afuritti qooduu dandeenya jechuudha. Iddoo afurii iddoo tokko tokkotti sana walitti yeroo qoodan jira. Garuu dependent fi independent variableota kana lamaan isaanii yoo iddoo tokkotti naa fudhadhaa kana dependent fi independent variable kana iddoo kana arfanitti qooduu dandeenya jechuudha. Continuous variable jira, ordinary variable jira, categorical variable jira, dummy variable jira jechuudha. Dummy kana yeroo tokko tokko binary variables jenna. Fakkeenyaaf continuous variable jechuun maal jechuudha? Isa dhuuf immoo maalidha? Warroota value isaanii continuous ta'e value isaanii baay'ina sample size keenyaan kan galuu danda'u jechuudha. Value isaanii fakkeenyaaf age yoo fudhannee ilaalle nama 60 kan fayyadamne yoo ta'e qorannoo kana keessatti umurii nama 60 jira. Kanaaf continuous dha jechuudha. Galii fudhannee yoo ilaalle continuous dha. Galii gosa adda addaa kan nama 60 adda adda ta'uu danda'a. Inni kun maalidha jechuudha? Continuous. Restriction hin qabu jechuudha continuous. Restriction hin qabu. Gaafannoo keenya nama 60 raabsine yoo ta'e deebii adda addaa kan nama 60 argina jechuudha. Ordinary immoo yeroo baay'ee maalidha? Ordinary variables warreen immoo warroota nuti eeyyee yookaan lakkiin itoo hin taane sadarkeessinee keenya jechuudha. Sadarkeessinee keenya fakkeenyaaf gaafannoo koo keessaa bifa kanaan kaa'een jira. How extensively do you use ICT in your daily working activity? Very frequently, occasionally, rarely, never. Yeroonni kun maalidha amma? Ordinary dha jechuudha. Ordinary variables isaan kan ordinary variables. Ordinary variables warroota akkasittiin sadarkeessinee keenyu jechuudha. Sadarkeessinee keenyu maal jenna? Ordinary variables. Ordinary variables jechuun kana ta'uusaa kan hubattan isin jira. Categorical variable immoo warroota intervalidhaan nuti kaa'uu dandeenyu jechuudha. Warroota nuti intervalidhaan fakkeenyaaf educational level kutaa 1 hanga 4, 4 hanga 8, 8 hanga 12, degree, masters jennee warri keenyu kun maalidha jechuudha? Categorical variables jennaani. Dummy variables immoo yes and no dha warra ta'anidha. Eeyyee lakki jedhii deebinuu kennine restrict goonee nuti kenninu filannoo lama qofaa qaba. Filannoo lama qofaa kan qabu maalidha jechuudha? Binary or dummy variables. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Asuma keessaa questionnaire tokko dhaqee isin agarsiisu ammasii. Questionnaire kana fudhadhaa ilaala. Have you adopted to ICT dha? Yes or no. Deebii kana ala kennuu hin danda'u jechuudha namni kun. Yookaan yes dha yookaan no jedha. Have you adopted online shopping kan jedhu yookaan yes dha yookaan no. Inni kun maalidha jechuudha? Binary or dummy variables jenna. Gahee isaanii irra dhaabbanne variableota gaafa qoodnu kana fakkaata. Amma immoo deebinee data type irra dhaabbanne immoo gaafa qoodnu maal fakkaata? Type of variables by data type. Gosa data irra dhaabbanne immoo gaafa qoodnu inni immoo iddoo lamatti qoodamaa jiru. Quantitative variables, qualitative variables jennee iddoo lamatti qoodnaa jechuudha. Quantitative variables ni akkuma maqaa isaa jechuudha. Quantity-dhaan ibsama. Quantity gaafa nu lakkoofsaan ibsama jechuudha. Lakkoofsaan kan ibsinudha. Qualitative immoo yeroo baay'ee waan akka interview fa'aa fudhannee ilaalle qualitative dha. Qualitative yeroo baay'ee akkamiin ibsama yoo gaafannoon keenya questionnaire dha ta'e filannoo nuti kennine sanaan akkuma gararaatti sila isinii ibse categorical variables, dummy variables or filannoo nuti kennine sanaan deebi'u maalidha? Qualitative variables. Quantitative variables fakkeenyaaf continuous variables jira, discrete variables jira. Continuous akkuma sila isinii jedhe kan umurii, kan fageenya, kan income gaafannoo ta'e, galii isaa gaafannoo ta'e continuous dha. Galii nama 100 gaafannoo ta'e, galii gosa 100 argina. Umurii nama 100 gaafannoo ta'e, umurii nama 100 argina. Isaan akkasii kun continuous dha. Discrete garuu deebii tokko qofaa kan qabu jechuudha gama biraatiin. Deebii isaa murtaa'aa kan ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu baay'inni uummataa ganda kanaa meeqa jennee gaafannoo ta'e deebii tokko qofaa qaba jechuudha. Namni 100 gaafannoo ta'e ganda sana keessa namni 100 baay'ina uummata ganda kanaa yoo beeka ta'e tokkuma nutti hima jechuudha. Namni 100 baay'ina uummata ganda sanaa adda adda nutti hima.
Kan inni nutti himu tokkuma nutti baay'inni uummata ganda tokkumadha baay'inni isaa. Kanaafi isaan akkasii kuni district variables jenna. Isaan immoo maaliin ibsamuu saduu fi measurementiin isaanii immoo unitiin isaanii immoo maalidha saduu fi yoo fudhannee ilaalle jechuudha kan continuous haa ta'u district maalidha ratioodha intervalidha percentidha lakkoofsadha waan ta'eef wantoota lakkoofsi itti ibsan hundumaan ibsuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma eejiis fudhadhaa ilaalaa akkuma amma sila isiniin jedhe eejiin amma maaliin ibsine jechuudha ratioodha yookaan lakkoofsa walumaa gala population size akkasuma lakkoofsadha. Wantoota lakkoofsa ibsaniin ibsamu jechuudha. Measurementiin isaanii maalidha jedhuu fi measurementiin kan itti lakkoofsa ibsinudha jechuudha. Kanaafuu kan categorical variable immoo fudhannee ilaallu. Categorical variable immoo fudhannee ilaalle qualitative variablesiin categorical fi dummy variablesiidhaan qoonnee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Categorical variables yoo fudhannee ilaalle nominal variables kan jedhaman jiru. Nominaliin fakkeenyaaf kan nuti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf marital status yaa fudhanna. Marital statusiin kuni yookaan fuudheera yookaan hin fuune yookaan hiikee kana ala hin jiru jechuudha. Kana ala hin jiru. Kanaaf nominalidha. Isaan kun hin jijjiiraman. Nominalidha. Ordinal variables ta'an immoo warra sila isiniin jedhe educational level fakkeenyaaf 1 up to 8 enne 8 up to 12 enne order kan nuti goonu kun ordinal variables jedha. Ordinal variables jedhamu yookaan immoo very good, excellent, fair jennee warri nuti goonu isaan kun ordinal variables jechuudha. Binary immoo filannoo lama qofaa kan qabudha isiniin jedheera. Fakkeenyaaf sex yoo fudhanne ilaalle female and male qofaa qabu. Female and male qofaa filannoo lama qofaa qabu. Gaafannoo keenya immoo fakkeenyaaf gaafannoo Oromoo gajjallaatti sila isinii kaasee sana fudhanne ilaalle yes and no warri goonu. Warroonni filannoo lama qofaa qabanii binary. Filannoo lama qofaa kan qaban. Binary or dummy variables jenna. Dummy yeroo tokko binary irra xiqqoo bal'aadha. Categorically gara binary itti gaafa finnu iddoo sadiitti gaafa qoonnu 0 and 1 dhaan guutamu gaafa dummy ta'a jechuudha. Sadii ta'uu danda'a. 1 0 1 1 0 0 0 0 1 jechuu dandeenya. Isaan kun dummy jedhamu. Binary garuu 1 if 0 qofa 1 0 1 0 1 0 jechaa deema jechuudha. Kana gaafannu yes no jechaa deema jechuudha namichi deebinuu kennu. Amma fakkeenyaaf questionnaire makko have you adopted to ICT jedhee gaafan gaafadhu no edha or yes edha. Kana haalaan qabachuudha filannoo. Interchangeably fayyadamuu dandeenya dummy fi binary. Kanaaf bifa kanaan yoo hubattan gaariidha isiniin jedha. More kana caalaa yoo dubbiftanii waa'een variable isinii galuu danda'a waan ta'eef amma gaa nuti maalirra dhaabbanneetu iddoo lamatti qoonne gahee isaaniirra dhaabbanne independent fi independent itti qoonne data type irra dhaabbanne immoo quantitative fi qualitative irra itti qoonne lafa keenyadha jechuudha. Yeroonni kun bakka lamaanitti ilaaluu dandeenya. Continuous, ordinary, categorical, or dummy or binary variables asitti isaan mara kan babal'ise waan ta'eef bifa kanaan yoo hubanne gaariidha. Gama biraatiin data typein immoo maalidha jedhuu fi data typein yeroota kana jira jechuudha. Yeroota kana jira data typein yeroota kana jira. Eenyusaan jalqaba irratti tekstii kan nu ibsuu danda'an yookaan lakkoofsa ala kan nu ibsuu danda'an karakteroota lakkoofsa ala jiran kan nu ibsuu danda'an string, text, character warra jennu kanadha jechuudha. Isaan kuni interchangeably fayyadamna application itti garaagaradha. More stata keessatti stringiidhaan beekama. SPSS keessatti stringiidhaan beekama. Garuu database keessatti yoo fudhattanii ilaaltan database keessatti immoo access keessatti keessumaa tekistiidhaan jira. Kanaaf inni kun walumaa gala lakkoofsa ala kan jiru kan ibsu eenyudha string, text, character isa jennu jechuudha. Lakkoofsa immoo kan ibsu eenyudha double, long, float, byte, integer warra lamaan kun isaan kun immoo maal ibsu jechuudha lakkoofsa ibsu. Doublein, longin, floatin isaan kun sadan warroota decimal numberii ta'anidha. Decimal numberii. Isaan kun lamaan immoo integeroota. Integeriin decimal numberii of keessaa kan hin qabnedha. Bytein kun garuu maalidha? 0 fi 1 qofaa kan of keessaa lakkoofsa 0 1 qofaa irraa ijaarame jechuudha. 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 warra dhaman kun byte jedhamu. Byte jechuun isaan kanadha. Integeriin immoo beektoodha yaada lakkoofsa desimaalii of keessaa hin qabne lakkoofsa guutuu kan ta'e jechuudha. SPSS ta'e strata keessatti stringiidhaan argattu yeroo baay'ee. Database faa keessatti garuu tekstiin argachuu dandeessu. Asitti garuu stringiidhaan argattu. Bifa kanaan yoo hubattan gaariidha isiniin jedha.
erga kana jennee booda gara variable keenya create godhachuutti deemna jechuudha. Isarra dhaabbannee immoo questionnaire kana generate goonee itti ragaa guurrannee dhufnee erga ragaa guurrannee dhufnee booda jaroota kanarraatii variableota keenya create goonee variableota keenya durummaa sadarkaa yaadaatti kunoo karoora irratti generate godhanneerra garuu immoo more sanarra bal'atee kan irraati nuti variableota keenya generate goonee gara SPSS itti galfannu questionnaire keenya jechuudha. Kun conceptually tokko questionnaire keenya qopheeffannee gara ragaa guuruutti hin galiin dura kan nuti design gooneedha. Beektolee yaada kana warri more qorannoo irratti hubannoo qabdanii conceptual framework kenna. Literature review jala jirti. Bifa kanaan kaa'ee ergan bifa kanaan kaa'ee booda gara ragaa guurrachuutti naqaa jechuudha. Gara ragaa guurrachuutti naqaa. Ragaa kommoo gaafan guurradhu akkuma amma sireensiin jedhe gosa variable kana erga beekne booda isaa booda jaroota kana design godhanna jechuudha. Lakkoofsaan immoo stringiidhaan variableota koo kanan guurradhu fakkeenya questionnaire kun maalidha amma yoo fudhanne ilaalle kun continuously kanaaf maaliin guutama jechuudha. Nambariidhaan guutama. Inni kun immoo maalidha? Textiidha kun textiin guutama. Male and female filannoodha kun by the way gara startatti yookaan gara SPSS itti gaafa galchinu maal ta'a kuni integerii ta'a jechuudha. Asitti garuu maalidha? Textiidha. Asitti yoo fudhanne ilaalle kun integeriidha. Wanti tokko waan beekamuu qabu filannoo kanatti kan haasaa jiru filannoo kanatti jaroota kana kan haasaa jiru filannoo fakkeenyaaf stringii gochuu dandeessu AB jechuu dandeessu inni asirratti guurree kanatti kan gara saataatti gashinu biti waan ta'eef isa asirratti guurree kanatti kan gara saataatti gashinu gara jaroota kana waa'ee jaroota kana amma gaafa haasaa ture jaroota kanarra dhaabbanneetu kun data type isaa murteessineeti kan gara sanatti galchinu. Analysis nuti geggeessuuf deemnu immoo maalidha? Moodela nuti fayyadamnu immoo maalidha kan jedhus murteessaadha. Moodela nuti fayyadamnu maalidha kan jedhu. Yoo regression modelii fayyadamtu ta'e dirqama lakkoofsaan guutuun dirqama ta'a jechuudha gara sanatti gaafa geessitan. Jaroota kana lakkoofsaan guutuun dirqama ta'a jechuudha. Warroonni kun amma oo fudhannee ilaalle binaryidha. Binary variables yes and no. Filannoo lama waliin qaban 0 and 1 ennee guunnaa jechuudha achitti danne. Amma kana yoo fudhattanii ilaaltan categorical variableidha. Categoricalidha waan ta'eef achitti danne 1 2 3 ennee guunnaa jechuudha. Isa kana yoo fudhannee ilaalle maalidha? Continuous variableidha. Continuous variableidha waan ta'eef kan waan namichi asirratti guute qofaa achirratti danne guunnaa jechuudha. Data type isaa maalidha? Wdha jechuudha. Data type isaa W yookaan long ta'a. Jaroota kana immoo maal jennaa? Yes and no raan guunna. Yes and no raan guutamu waan ta'eef isaan kun maalidha jechuudha? Dummy variableidha yookaan binaryidha. Maaliin guunna jechuudha? 0 no ne waan yes ennee guuttan jechuudha jedhanne. Bifa kanaan ragaa keenya qindeeffachuu dandeenya gara shaakala isaatti agarra. Gara kanatti gaafan dhufu amma jaroonni kun jaroota kana jechuudha. Jaroota kanatu asitti dhufee nama jechuudha. Asitti dhufee nama. Asitti kunoo dhufee variables view jettu kana. Akkamitti nama kunooti questionnaire qopheessee lamman. Questionnaire kana laala. Demographic information jedha. A jedha. Warra amma gara irraatti kaasaa ture A jedha kun. Eejii isaa finne namicha kana namichi jalqabarra jiru kana maalidha amma asitti ID kenninaaf namichaaf. ID kenninuuf ID. Namichi kuni ID ni lakkoofsaan jennu kananna. ID isaa kenninaaf jechuudha. Isaa booda maalidha? Age isaati. Hanguuttaa taatee gadi. Genderiin isaa. Gender. Questionnaire keenya kana gabaabsinee variable design irraa goona jechuudha. Marital status. Underscore fayyadamna. Status amma walitti fufnee barreessuu irraa maal goona? Caps fayyadamna. Capital letter status jechuudha. Maaliif akka nuuf gabaabsuu danda'u qabdu isheen kun asitti questionnaire kana kan nuti gabaabsinee ittiin ibsannudha jechuudha variableen walumaa gala. Questionnaire kana kan nuti gabaabsinee asitti finnee ibsinu kun maal jedhama? Variables jedhama. Questionnaire kana asitti galfannaa yoo barbaanne iddoo kanatti dhufnee gashannaa ilaalla. Education level education level
Jedhee akkatti inni ibsadha jechuudha kan educationii. ICT adoption. ICT adoption. Adobereewwanni isheen gaana bakka naa bu'aa kun. Amma ka have you adopted to ICT isheettu kana ICT adobe isheettu kanaan fixadhee jechuudha. Bifa kanaan erga design godhannee booda amma iddoo kanatti isheen kun baay'ee murteessituudha jechuudha levelii keessatti. Levelii keessatti isheen kun baay'ee murteessituudha jechuudha. Nama hubadhaa. Isheen kun maal bakka buuti? Amma fakkeenyaaf ID dha kuni. Asii kana bakka duwwaa godhe age dha kuni. Dheeraa iyyuu biti kun waan ta'eef maal rakkina qabu iddoo dheeraadha amma. Iddoon kuni amma fakkeenyaaf ICT adoption jedhamti. ICT adoption jedhee bal'iseen barreeffadha. Amma kana walirraa butuu dandeenya waan ta'eef. ICT adoption. Jedheen barreeffadha. Isa kana immoo online shopping. Online shopping jedheen barreeffadha jechuudha. Kuni walumaa gala gaafannoo keessan barreessuu dandeessu garuu gaafannoo keessan gabaabsitaniiruma gaafannoo sana hundaan naqurra kan gaafannoo sana bakka bu'u hima gabaabduudhaan kaa'utu gaariidha jechuudha. Kaa'utu gaariidha. Bifa kanaan education jennee education isheen kun education waan ta'eef education level yoo jenne asitti kana variable kana nu ibsa jechuudha. Variableota kana nu ibsa kun leveliin kuni variableota kana nu ibsa. Kana irratti sinin jedhu kana maximize godhee waan tokko isinitti himee abo iddoo kanatti dha murteessaa nama iddoo kanatti amma type of data keenya data kana maaliin galchinaadha. Amma yoo fudhannee ilaalle agency layyuu lakkoofsaan gala. Garuu yoo amma fakkeenyaaf namoota kana maqaa namoota gaafannoo kana nu guutachuu barbaanna maqaa dha'oo ta'e kana maal jenna jechuudha dhufne as keessa galleetu nu as gallaa hubadha. As keessa galleetu maal jenna jechuudha string jenna. As keessa gallee string jenna. Amma kana qaacessinu waan ta'eef kuni variable biti kun nama orderiidha. Orderii tokko lama sadii sample sizing keessaan 200 ta'e hanga 200tti asii gadi sanutti tarreessinudha jechuudha. Kanaaf isheen kuni iddootti murteessitu. Isa lammaffaa gaafa dhufnu garuu eejiin maaliin ibsama? Eejiin lakkoofsadha waan ta'eef lakkoofsa kana tiikoonee gallaa jechuudha. Jenderii maaliin ibsama? Jenderii tariitii stringidhaan ibsuu dandeessu garuu yeroo qaacessinu ammoo factory isa laalla maano regression modelii fayyadamna ta'e beta age kana estimate gochuun dirqama waan ta'eef maal goona jechuudha numeric fayyadamna jechuudha. Yoo immoo descriptive fayyadamna ta'e descriptive statistics yookaan frequency ma qofaadhaan ibsina ta'e garuu maal gochuu dandeenya jechuudha string gochuu dandeenya. More garuu irra caalaa kan nuti itti fayyadamnu numerikii ta'uu qaba jechuudha. Numerikiidha bal'inaa kan nuti gosa analysis nuti gochuuf deemnu sanatu murteessa. Gosa akkamitti analysis nuti hojjennu descriptiveidha moo regression modeliidhaan ibsina econometricsdhaan ibsina. Hundumaa data type keenya lakkoofsaan guutuun dirqama ta'a jechuudha. Maalis taate isin amma 1 2 3 jennee guunnaa waan ta'eef lakkoofsadha. 1 2 jennee guunnaa waan ta'eef education level is layyuu lakkoofsa kutaa 2 baradhee 3 4 10 university baradhee waan ta'eef lakkoofsadha. Yeroo isin jedhu university degree qaba yeroo degree qaba amma maal goona jechuudha. Degree ne guutuun keenya naaf. Degree ne guutuun garuu maalidha? Degree qaba kan jedhu sana filannoo kennine irraa waan ta'eef filannoo sanatti digumna jechuudha. Filannoo ne degree qabaachuu kurraffaarra jiraachuu danda'a, lammaffaarra jiraachuu danda'a, lama ne guunnaa waan ta'eef dirqama kuni ICT adoption yes and no waan ta'eef 0 and 1 dhaan guunna. Online shopping akkuma amma isin jedhe yes and no waan ta'eef 0 and 1 dhaan guunna. Yes and no yeroo baay'ee amma jenderii mataa isaa yes and no dhaan guutanne gaariidha. Kana erga isin jedhe booda xumurarratti maalidha jechuudha kan nuti guutuu qabnu value kana iddoo guddaa kan taphatu iddoo kana jechuudha. SPSS irra iddoo guddaa kan taphatu
yeroota kana lamaani. Yeroonni kun lamaan iddoo guddaa taphatu jechuudha. Inni kuni naniidhuma maqaa namaa guunna yeroo tokko inni guunnamaan ta'e. Eejii soo fudhannee naniidhumaan isnee dabarra. Naniidhumaan isnee dabarra. Maaliif filannoo qabu? Filannoo dhabu. Yeroonni kun iddoo itti filannoo guunnu. Jenderii irratti garuu filannoo guunnu. Fakkeenyaaf filannoo dhufne. Eessa maal goona? Asitti cuqaan. As dhufneetu filannoo keenya dura qopheessinee fakkeenyaaf amma jender kan jettu waan tuudheen guuteera kunoo asitti ilaalaa. Waan tuudhee guuteeran. Waan tuudhee. Kunoo waan tuudhee guuteera. Wantu kana gara kamittan jijjiiradha. Sila isinitti himera. Yeroo baay'ee SPSS binary-dhaan kan inni analysis geggeessu waan ta'eef SPSS bisaadhaan kanaaf binary-dhaan hin buttadha. 0 maaliin jira? 0 meeliidha. 0 asittan barreessa. Kan 0 bakka buutu immoo meelii ta'uu ishee asittan ibsa. Isaa booda aaliin jedha. Waan immoo femalein bakka buusa. Female. Amma yeroota kana ilaala. Pointii booda 0 lama jira jechuudha. 0 lama jira. Maalirraa dhufe kun? Maalirraa dhufe ta'e dhufi okay deebi'ee isinitti ta'e. Kunoo isaan kana jechuudha. Decimal place kana maal gochuu qabna? 0 gochuu qabna. 0 gochuu qabna. Asitti nun barbaachisa waan ta'eef 0 gochuu qabna. Kanaaf 0 taasisaa kan. 0 guutaa kan. 0 guutaa darbaa. 0 guutaa darbaa. Kana 0 guutaa darbaa. Hundumaa isaa irratti 0 guutaa. Amma dhufne ilaalle nama sirrateera jechuudha. Nama sirrateera wattaadhaadha. Ilaam 01 01 0 meeliidha waaniin fiimeeliidha. Kana filata jechuudha. Kana filata jechuudha. Asitti immoo dhufne. Ishee kanatti cuqaanna. Amma inni kuni categorical variable waan ta'eef 01 jechuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf waan inni maal jennu single nu aada jennu two jennee married jennu married jennu three jennee divorced hiikeera jennu divorced. Okay, ne keessaa baana. Bifa kanaan guunna jechuudha. Isa kana waan jennu waan up to 80 baratee jennu kategorii gaarii godhannu kana waan up to 80 baratee jennu two jennee 9 up to 12 baratee jennu 12 grade jechuu dandeessu sini grade jechuu dandeessu. Three jettanii diploma jechuu dandeessu. 4 jettanii degree jechuu dandeessu. 5 jettanii abbaa jechuu dandeessu. Kana jechuudha walumaa gala. Bifa kanaan guutuu jechuudha. Yeroota kana bifa kanaan guutuu dandeessu. ICT nama binary-dha. ICT adopt gooteettamoo hin gooneedha. Kanaaf 0 de 0 not adopted na ta'u yeroo baay'ee nan hypothesis noottiidhaan kaatee waan ta'eef not adopted waanin adopted yoo ta'u alternative hypothesis taati isheen kuni okay ni keessaa baana. Bifa kanaan guutuu ni guyyaa senden oola 0 no yeroo hundumaa 0 no bakka buuti waanin yesiidha. Kanaan beektolee yaada warroonni maatiksii keessatti probability barattanii yookaan statistiksii keessatti probability barattanii beektolee yaada yesendinuu. Bifa kanaan value isaas guunneerraa jechuudha. Kanaa booda wanti jiru maalidha? Kutaattaanu kan waliin laallu ta'a. Hamma kutaattaanu wal agarratti nagaan tura. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe tuun godhin akka hin baane isiniin jedha. Kan miseensa taatan immoo share like godha.